narraa dhorki. Namni takka jireenya koo galee naa laaquu hin danda'u. Hangan du'utti duniyaa kanarra jiraannaan nama takka nama lamaa miti nama 20 wal nyaataatiin deema. Bas duunaan immoo nan du'a. Kanatti himi. Wanni isa galchuun jiru. Ebeluudhaan asliidhaan wallalte haadha faaxeedhaan wallalte tuni haadha faaxeedhaan gargaaruudha rakkoon qabu nuti araaramuu dandeenya namni wal ajjeesee namni billaa walitti kaayayyuu ni araarama si galee waluun barbaadu tirfiin barbaadu kanaafi sin kabajaa sin jaalladhaa galatoomii waan hundaaf nama wayilooni rakkoon qabu of duraa Villa nama yoo lolta wali madda yoo dandeettan namuyyuu ahalii itti dhiyaatu qaba. Akkasuma yaabee ta'in maqaa isaaniillee gaarii miti. Yaa ka ajandaa sassaabachuudha Fatiyaan itti balleessitee jirti isin dhadhaana dibaa turte. Dhadhaana dibaa turte isin isna arrabsite kalas baqa allaqa nagaru. Qixaaxamuu taanaan immoo lamman keenya iyyuu ni qixaaxamna. Kalas isa rabbiitu murteessa malee namaa miti kan Fatiyaa jireenya Fatiyaa irratti namni takka natti murteessuu hin danda'u. Namni takka abdii miti. Egalee akka hawaasaatti immoo diyaaspooraan jedhini namni si jala taruun jiru ani nama wajjin jiraataa jira hanga har'aattis egalee na dhorkinaan nama dhiisu itti fufnaanis immoo rakkoon qabu. Itti fufnee mana hidhaa waliin seenuudhaami mana hidhaa kan isin namuu kan fiigu mana hidhaati waan waraqaa hin qabneef kanaafuu rakkoon qabu. Rakkoon qabu sadarkaa isaanii geessan inshaallah. Indomata yoo danda'ame indomata wanti hin danda'ame si jammar wal arrabsitanii harkaanillee waliin qabanne akkanatti walitti gamtanii namni wal ejjeetu dhadhaadhama sun rakkoon qabu salphaa bar nagarii akkanumatti namni miidiyaa kun akka abbade malee nagaruu qal'aallo. Warri miidiyaan akka abbanne abdii qofatu akka abbadaa jira akkasiin illee jabaattu kan godhaa jiru abdii. Rakkoon qabu abdiin hiriyaa kennaa waan ta'eef jecha takkaan dhaabata inni. Yaa narraa dhaaba kana booda isaanaan jedhu akkan dhageenyaan gurri koo bas wanta akkan barbaadu waan naan jettu immoo sin dhagaa silas naa bilbilteetta hammas ta'u ani wanta akka rakkoo hin qabu ani kana booda hin dubbadhu akka isiinis baatee nan arrabsine egaa sodaadhaaf hin dhiisu waan. Anis hin arrabsu. Wallahi hin arrabsu waan. Ashmurii leettu yaa dubartiin ashmuriin. Gajjanii ijoollee ati sodaattu ati onnee qabda ati sodaattu ati onnee qabda attanii aliin na hidhan san gaarii miti. Isin guyyaa isin irra ga'e isin aarsaa nageenya caalaa akkasitti hubadha. Akkasii bakka rakkoon qabu zortor jedhe. Ciao. Kompliinki meeqa godhan naa laala. Kompliinki meeqa godhan qofa naa laala uummata kana. Tokkummaa walitti naquu jira moo qofa. Tokkummaa. Maal dalagaa jirta? Gabaasa waytii jirre nuti ila amma maali beekta oo namni du'en hojii kiyya reeffa fide saqqaluun hin du'e jedhee gabaasuun akkasitti hubachuu qaba warri jala jirullee. Ati miidiyaa gabaasuun kee bareeda ta'ee aarii kee keessa baatu san balleessite akka miidiyaa tokkotti. Maal lafa buleeyyii ta'uun isaa sirriidha bara dogoggoran qabu reeda ati firoomummaa obbolummaa yoo taate malee. Umrii isaanii beekta. Lafa bulaniiru reedi jechuun obbolummaa ta'e rakkoodha. Obbolummaa miti lamaan humnaa qixaa inshaallah. Hin bullee si jedhe neerumne ijoolleen maal taate. Obbolummaan siin jedhe bari obbolummaan siin jedhe adda baasee miti jaruu malachuutiif an siin jedhe malee bari. Jara lachuu rakkoo irraa qabdaree aggaataa fi argatte. No jarri lacheen alaata kee lamaan bakka tokkotti argatte. Haati faatee. Atama maal goote beektaa tokkummaa. No haati faatee. Dhakaa tokkoon simbira maal eelte. No haati faatee maa inni beektaa. Isitti meera maasin sagaleettu qabeera manguddoo ta'uu isiitti sagalee qabeera dhukkeen irraa kaafte kanuma qofan jedhe ati nama guddaa nama narrabsinii hin jedhee naadha faaxeetiin malee ani hin cinneeni bar eenyulleen taane hin lolleen isa siin lolte ati manguddoodhaan lolli jedhee dhuma biraa deebi'e lamuu taataan gole Fatiyaan immoo. Manguddoo bitiree ijoolleen ganaa singilii lachuun ilmoon dhalle ilmoo iyyuu qaban. Ata duutu barbaadamu kanaa ol manguddootti jettaa waan taate. Atama gabaasni keessirrii ture garuu bakka ati gabaasa kee keessa haleellaa dhuunfaa keetii irratti raawwatte saayibarii jedhama haleellaa qilleensaa
Bakka manguddoonni lamaan abdii kutatan jireenya irraa nama eegatan. guddaa bar. Nama guddaan fakkeenyaaf amma ana niitii qaba, ilmoo qaba, an nama guddaa. Aha. Ati ijoolleedha. Yaa. Jedhamtudha. Aha. Singiliidha mireen fuunee hin heerumne. Ijoollee jedhamtan isin. Yookaan immootu shabaaba, manguwannoo, dargaggoo Maal jedhamtan. heerumne tokko heerumne. Manguddoon ana. Hin heerumne maa tokko hin heerumne jarri maa tokko tokko hin heerumne. Tokko tokko hin heerumne lamaanuu. Tokko tokko hin heerumne. Waan heeruma seete. Hai. Shakkiin kenna durbummaa qabanii ka jedhu shakkii qabna marmarsiisuuf deemaara. Hai. Hin heerumne lamaanuu tokko tokkollee. Ijoollee taa'ee iskiriin godhaa dubbiin baddeetta kana taa'an. Tokkummaa tokko tokko hin heerumne. Sitti heerumsiise. Kanaaf manguddoota jetteedha tokko tokko heeruman jettee. Tokko tokko heerumaniiru jedhanii bar. Hin heerumne nuti. Hai. Ka beeynu Uumama kanaa nuti tokko heerumin jiru ree maali inni baaraman moo masgiidatti baaraman moo ree? Umruma kanaan umrii isaanii meeqa sila? Hai maal umuriin isaanii bar nama. Furdina qaaman laalta ruuza todda yaase ijoollee. Yaa furdina qaamaa miti. Ijoollee ruuza todda yaase ruuza biyya arabaa kanatu afuufe. Ati nama guddummaa jiraasati kaadaa. Nama guddummaa na ijoolleedha jedhaa jirtaa reereedi. Jilbiifadhe kaadee ijoolleedha ijoollee. Hangafa keetti moo quxisu? Amma fakkeenyaaf ijoollee Umuriin hangafa keetti miti umuriin hangafa. Quxusoota kiyya. Quxusoota kiyya lamaanuu maal hangafni ani ilmoo qaba nama guddaa baran. Yoo ilmoo qabaattes yoo ilmoo qabaattes umuriin amma kana eenyuunatti hin fakkaatan. Si yollatti. Fakkeenyaaf anamma naa gadi fakkeenyaaf jarri anaa gadi anamma umriitti waggaa 29 jarri immoo anaa gadi. Waggaa 23 4 jechuu jarri. Anamma ilaa maani beektaa haadha faaxeetti meen ture. Araaramne kanumaan fixanne gaafas. Shabakaan kiyya boqo tokkummaatti. Tokkummaa shabakaan si kukkutaara. Kiyyamoo kan saati gaa isin qaba kan saati miti. Kiyyamoo kan saati komentii barreessaa. Kan keetiin fakkaatan ammootu. Komentii barreessaa mee. Naantee warri na biraa isa moo ana natti hima shabakaan. Jira. Kiyya kalas keetiin hanjaan. Kan saati okay. Kiyya adiis kalas reesse. Ila namni immoo reedi namni immoo yoo nu arrabsee maanu arrabsa hin jennu gabaabne kaane namni maanu arrabsa hin jedhamu seera isaa keessatti hin gammadama gaafa inni si arrabsu alhamdulillah itti duddaan ciiftee malee maana arrabsa hin jedhamu. Amma gaafin kenna waa'ee ati maana arrabsee osoo hin taane ati maanu arrabsiteedha ijoollee ta'e nama arrabsite ijoollee heeruma ganaa hin heerumin. Kana keessa siifan banaa dhaggeeffadhu. Amma Hirriitti dhaggeeffanne. Siifan banaa komii hawaasati yaadi komii hawaasa kaayiroo. Siifanuu sirriitti dhaggeeffattee taate. Bakki sirriitti irraa qabadheeni warra jireenya irraa abdii kutatan maanguddoota ka jedhu sun naan taane Oi sirriitti jaruma si jalaa gaafadhu. Jaruma si jalaa gaafadhu ittan banaa jaruma si jalaa gaafadhu. Itti banu modis. Bani mee. Hayyee qoiga. Oduu simbirtuu manguddoota kaayiroo lama gidduutti wal dhabdeen dalkan eega mudatee booda haala yaaddeessaa irra geera jedhame deebee laafuunsaa dhagahame. Walitti bu'iinsi lafa buleeyyii kaayiroo keessa jiraatan haala ammeessaa fi yaaddeessaa irra geera jechuun gara mana walii deemuun wal haleeluuf dirree haleellaatti wal waamuu fi wal duukaa fi kun eega dhagahame booda qaama sadaffaan obbo Reedii Adam eega hirmaatanii booda wal haleellaan sun osoo milkaa'in hafee jechuuf jiraattonni kaayiroo dhimma kana hordofaa turan nutti himaniiru. Maanguddoonni yookaan lafa buleeyyiin jireenya irraa abdii kutataa jiran kun gara wal waraansaatti ka darban haala ammeessaa keessa turaniiru. Waldhabdeen kana dura kaayiroo keessatti ta'ee hin beekne jara irratti ta'ee argamee jedhan. Kaayiroo keessatti yeroo hedduu waldhabdii yoo mudatullee qaamaan lafa irratti bu'ee kan wal lolaa ture hin turre. Kanneen toora miidiyaa hawaasaa irratti wal lolaniin alatti namni qaamaan walitti deemee hin jiru jedhan. Lafa buleeyyii fi kanneen umurii manguddummaa keessa jiran jireenya irraa abdii kutachuutti deemaa jiran kun garuu haarii fi miira isaanii miira nama guddummaa waan qabaniif to'achuu dadhabanii lafa irratti walitti deemanii jedha oduu himaan kaayiroo irraa kan nutti hime. Waa'een manguddoota lamaan kaayirootti wal dhabanii kun
haala ammeessaaf lubbuu wal balleessuu maluu kajeelu kakaasullee yeroo gabaabaa keessatti nama qaama sadaffaa reediyaaf gara mana jireenya ishee imaltee turtee jedhu jiraattonni Kaayiroo irraa nutti himan. Haaluma kanaan Fatiyaa Mujaahid argeeraa haleeluuf fiigaa jira na jalaa fiigaa jira jechuun karaa miidiyaa ishee haadha Faatee yookaan manguddoon Kaayiroo jireenya irraa abdii kutataa jiran lamaan kana gidduutti wal dhabdeen eega mudatee booda mariin nagaan furame moo maali ka jedhus yaadda uummataaf ka miidiyaa ta'eeraam. Waa'een wal dhabdoota manguddoota Kaayiroo yookaan lafa buleeyyii kun haala ammeessaa irra ga'ee ture jedhu kanneen Kaayiroo keessaa dubbatan. Wal dhabdeen jiraa kun kan nama ajaa'ibu keessaa meeshaalee gara qaban kanneen sagantaa qabatanii walitti adeemaa turanii jedhan oduu himaan Kaayiroo irraa ka gabaase. Waa'ee wal dhabdee manguddoota umurii 40moota keessa jiran kana baay'ee yaaddeessaa ture jedhan. Garuu haala sana xumuruuf qaamni sadaffaa namni Reedii Adam jedhamu hirmaatee ture. Garuu waan kana xumuruuf guutummaatti ulfaatullee haala laaffisuu irra ga'eeraa jedha. Reedii Adam qaama sadaffaa ta'uun Kaayiroo keessatti hirmaate. Lafa buleeyyiin kun wal doorsisa hamaaf warreebicha akkasumas meeshaalee sagalee hin qabneen lubbuu walii balleessuuf adeemaa turan. Umurii nama guddummaa keessatti umurii isaanii muraasaaf keessatti wal galaafachuu maaliif barbaachise jechuun namoonni garaa tokkos dubbataa turan. Itti gaafatamaa waliigalaaf dhaabbata burjaajii Kaayiroo ta'uun kanneen hojjetaa jiran Dr. Raasiliitti waa'ee walitti bu'iinsa kanaa maali jechuuf gaafachuuf bilbila isaanii irratti yoo bilbilli isaanii akka cufaa ta'e nutti himu. Irra deddeebiin dawwallus bilbila isaanii argachuu hin dandeenye. Yeroo itti gaafatamaa waliigalaaf dhimma